Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaalaappi nagaa jirtu. Ani nagaa kooti. Har'a gaaffii namoonni baay'een na gaafatan takkan deebisa jedha. Akkamitti namoonni tokko guruupii IMO irratti hidhanii nu rakkisu, WhatsAppis akkasuma akkamitti ofirraa keessaa bahuu dandeenya warri jettaniif hedduun keessan ni beektu, namoota hin beekne muraasni waan na gaafataniif isiniif deebisuuf yaala. San dura garuu warri hanga har'aatti chaanaal YouTube kiyya subscribe hin goone chaanaalii kiyya subscribe godhaa isiniin jedha. Kamaalaappi jettanii wagguu YouTube irratti barreessitan isa kanatu isinii dhufa. Isa kanarratti iddoo subscribe jedhu tana al takka yogguu tuqtan subscribe gootu. Sana booda haalumaan viidiyoo takka gadhiisan yeroo sana akka isin bira dhufuuf mallattoo alarmii kana al tokko cuqaastanii yooma san notification isinii dhufa jechuudha. Kanaaf gara barnoota har'aatti haa deebinu. IMO irraa kana IMO akkamitti namni takka yoo guruupii keessa nu galchee akkamitti keessaa baana guruupii san ofirraa balleessina kan jettan IMO keessan irra ni seentu. Amma akkuma argitan kun anarra guruupiitu jira. Guruupii kana keessaa bahuu barbaada jechuudha. Guruupicha san irra dhuftanii al tokko cuqaastu. Haala kanaan oggoo isinii dhufe asitti dhuftanii sarara sadeen tana tuqtu. Tuqaa sadeen tana jechuudha. Sana booda group information bakka jedhu group info bakka jedhu kanarratti al tokko cuqaastu. Kana booda haala kanaan isinii dhufa. Namoonni guruupii keessa gara gadiitti haala kanaan bahu. Isin ammas dhuftanii tuqaa sadeen tana irratti cuqaastu. Kana booda leave bakka jedhu kanarratti cuqaastu. Asirratti leave group isin jedha. Kanaaf yes ka jedhu kanarratti cuqaastu. Haaluma sarbaadhaan guruupicha keessaa baatanii jirtu jechuudha. Kanaaf haala kanaan keessaa bahuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraa gara WhatsAppiitti deebarra. WhatsAppii keenyarra seennaa. WhatsApp keenyarra hogguu seenne haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf kuni guruupiidha. Guruupii kana keessa irratti cuqaasna ammas. Hogguu nuti guruupii irratti cuqaasnee haala kanaan guruupichi nuuf bayaa. Ammas dhufnee sarara sadiin kanarratti cuqaasnaa jechuudha guruupicha sarara sadiin kanarratti. Sana booda ammas guruup info bakka jedhu kanarratti cuqaasna. Haala kanaan nu dhufa jechuudha. Asii gaditti namoonni guruupicha keessa jiran nu yaa'u. Kanaaf gara gadiitii gara olitti haala kanaan olii asnaa jechuudha. Haala kanaan hanga dhuma dakaatti deemnaa jechuudha. Haala kanaan akkanatti gara olitti asnaa. Hogguu nuti haala kanaan yaasnee gara gadiitti geenne kunoo haala kanaan exist guruupii bakka jedhu kana nu dhufa jechuudha. Isarratti cuqaasna al tokko. Kana booda exist kan jedhu ammas ni dhufa. Isumarratti cuqaasna. Ni eegganna obsaan. Kunoo amma jileet guruupii ka jedhu dhufa jechuudha. Isarratti al tokko nu cuqaasna. Jileet kan jedhu dhufa. Jileet ka jedhu kanarratti cuqnaa jechuudha ammas. Kana booda haaluma salphaa kanaan guruupicha san ofirraa balleessinee jechuudha. Akkuma agartan. Akkuma isin agartan guruupichi badee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan IMOs ta'ee WhatsAppii akkasuma messengerii garaagaraa haala kanaan ofirraa balleessuu ni dandeessu jechuudha. Kana hedduun keessan beektu warra hin beekneef keessan gara keessatti warroota na gaafataniif ifa haa ta'u barbaadeeti jechuudha. Ani kan isin wajji ture Kamaal Ibraahim peejiin too Kamaalaappiidha. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaa naaf turaa. Viidiyoo tana sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniif dabarsaa. Nagaatti.